Shamaa akkam jirtu hordoftoonni isaaniitu bakka jirtanitti nagaan jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Egaa har'amee wanta hedduu nama gaddisiisuuf nama ajaa'ibu tokko isinii qabadhee dhufeera. Agadhumaatti na wajjin tura. Warri mana kootiif haaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Egaa akkuma mata duree irratti argitan abbaa hiyyeessaa Abdii Geetaachoo hundumti keenya kan beeknudha. Abdii Geetaachoo namoota rakkatoo biyyarra jiran kan maatii isaaniitiin gargar fagaatan kan immoo wantoota garaagaraatiin rakkatanii harka qalleeyyii ta'an uummata biratti fiduudhaan kan gargaaraa, manatti ijaaraa, kan daaree uffisaa, kan dhibame yaalchisaa turedha. Hundumti keenya kan beeknudha. Mucaa kana akka namoota biroo safara yookiin naannawaa poolitikaan garaagaraa jiru yookiin wantoonni babbadaan biroo jirutti takka isa arginee kan hin beeknedha. Haa ta'uuti egaa Abdii Geetaachoo akkuma beekamu torbee darbe keessa kitaaba isaa eebbisiisuudhaaf qophiirra kan ture. Nutillee hedduu hawwine guyyaanni kitaaba isaa eebbisiisu hawwiidhaan kan eeggachaa ture. Haa ta'u garuu sa'aatiiwwan muraasa afan keessatti kitaabni isaa akka hin eebbifamne akka jalaa dhaabbate nu beeksise. Yeroo sanaas kaasee hojii isaatti hin dhaabne hojii isaatti fufeetoo akka kitaabni isaa eebbifamuuf asiif achi deemaa kan ture. Waraqaalee ragaa garaagaraallee waajjiroota garaagaraarraa fudhachaa kan turee fi akka kitaabni isaa sun eebbifamuu fi tattaaffii garaagaraa kan taasisaa turedha jechuudha. Egaa wanti guyyaa har'aa dhageenye waan hedduu gaddisiisadha. Guyyaa kaleessaa obboleessi isaa tokko kan hidhamee fi har'ammoo inni mataan isaa kan hidhamee jirudha kan dhageenye jechuudha. Egaa waaqayyoon obboleessa keenya kana abbaa hiyyeessa meeqa nagaadhaan mana hidhaa keessaa nuuf haa baasu. Hundumti keenya amantaa qabnuun kadhannaa isaaf haa taasisnu. Akkasumas isa qofallee osoo hin ta'in yeroo ammaa kana obboleeyyan keenya dargaggeeyyiin meeqa ijoolleen lafaa ba'oon umuriin isaanii hidhamuufillee hin qaqqabne hedduun isaanii mana hidhaa keessatti sababaalee garaagaraatiin hidhamaa kan jiranidha. Ijoolleen reefu gadi ba'anii guddatanii lammii isaaniitiif waa tokko akkasumas ofii isaaniif maatii isaaniitiif bu'aalee garaagaraa buusan jedhamanii yaadaman osoo karaa deemanuu karaarraa qabamaa, osoo mana barnootaa deemanuu mana barnootaatii qabamaa, gara mana hidhaatti galfamaa jiru sababaalee hin beekamneen. Hidhamuu isaanii malee wanta isaan balleessan yookiin immoo gocha isaan godhan kan hin arginedha. Yeroo ammaa kana kan itti argaa, kan itti dhaga'aa jirru obboleeyyan keenya hedduun mana hidhaa keessa kan jiran jechuudha. Anallee mataa koo obboleeyyan koo umuriinsaa anaa gadi ta'ee fi umuriinsaa anaa ol ta'e lama mana hidhaa keessa jiru. Yeroo kana maaliif akka isaan hidhaman sababaa kamiin akka isaan hidhaman hin beeknu. Mana hidhaa keessa jiraachuu isaanii malee maaliif akka isaan hidhamuu danda'an maal balleessanii akka isaan hidhamuu danda'an beekuu hin dandeenye. Namni tokko nagaadhaan mana isaa otoo jiraatu nagaadhaan maatii isaa keessa otoo jiraatu yeroo inni bakka tokko deemuuf bahe ergamee yookiin maatiin isaa ergatanii bakka ergaati yeroo inni deebi'u kan qabamee mana hidhaa keessatti inni taa'udha kan argaa jirru yeroo ammaa kana jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeknu. Namoonni kun yeroo isaan paartii garaagaraa deeggaran hin arginu. Yeroo isaan poolitikaa adda addaa deeggaran hin arginu. Garuu hidhaman jechuu isaanii qofa yeroo ammaa kana kan dhageenyu du'an hidhaman jechuu qofa kan dhageenyu jechuudha. Waaqayyoon egaa namoota harka diinaa keessa jiran mana hidhaa keessa jiran hundumayyuu nagaadhaan nu yaa baasu gara maatii isaaniitti gara keenyatti nu yaa deebisu jenna. Keessumattuu kan obboleessa keenyaa kun ana akka nama tokkotti hedduu na gaddisiisa. Amilees nama cabsa jechuudha. Namni tokko namni namaaf tattaaffatu namni saba isaa gargaaruuf tattaaffatu namni nama guddisuuf of guddisuuf tattaaffatu sababaa tokko malee qabamee mana hidhaa keessatti galee mana hidhaa keessatti dararamuusaa hedduu kan nama gaddisiisudha jechuudha. Namni tokko poolitikaa garaagaraallee yoo deeggare keessa isaatti mirga waan barbaade deeggaruu ni qaba.
namni tokko dirqama mootummaa asirra jiru qofa deeggaree jiraachuu hin qabu. Keessi isaa hin fedhu yoo ta'e, keessi isaa deeggaruudhaafiif isan ajaju yoo ta'e waan barbaade keessi isaa deeggaruu qaba. Aga mootummaa bulchaa jiru kana hin qeeqnetti, aga mootummaa kana hin tuffannetti, aga mootummaa kana maaliif bulchadhee miidiyaalee garaagaraa irratti hin balaaleffannetti keessa isaatti namni tokko illee wanti ta'e keessa isaa jiraate mirga waan barbaade deeggaruu ni qaba jechuudha. Egaa immoo hidhaan furmaata hin ta'u, hidhaan nama tokko hin qajeelchu. Wanta hidhaniif maaliif akka hidhan baasanii ifatti baasanii dhala namaa rakkisuurra gara maatii isaaniitti deebisanii waan hidhaniif sana seeraniin gaafatanii gadi lakkisuun furmaata ta'a jechuudha. Sababa malee dhala namaa barnoota isaanirraa kutanii, hojii isaanirraa kutanii manidhaa keessatti dararuun hedduu kan nama gaddisiisuu fi kan nama saalfachiisu jechuudha. Yeroo lammiin keenya yookiin sabni keenya mirga ishii argachaa jirti, fooyya'aa jirti jedhamee saba keenyatu bulchaa jira jedhamee yaadamutti, yeroo sabni keenya obboleeyyan keenya manidhaa keessatti dararamtutti nama rakkisaa, nama gaddisiisaa. Nuti warra biyya keessaa baanee biyya ambaa keessa jiraannullee akka biyya keenyatti galuu siqiqnuu fi biyya maal qabna eessatti galla jennu nu taasisaa kan jirudha jechuudha. Egaa obboleeyyan keenya manidhaa keessatti karaalee garaagaraatiin manidhaa keessa harka diinaa keessa galanii dararamaa jiraniif rabbiin haa birmatuu fi akkasumas obboleeyyan keenya hidhamanii jiran kanaafillee namni kamiyyuu sagalee ta'ee fi sagaleen furmaata yoo ta'a ta'e keessumattuu obboleessa keenya kana Abdii Geetaachoo inni namoota hedduuf jiraata waan ta'eef namoota hedduuf nama tokkoof miti nama lamaaf miti lubbuu nama hedduutu du'arraa baraaraa jira, lubbuu nama hedduutu beelarraa baraaraa jira waan ta'eef obboleessi keenya kun manidhaa keessatti dararamuu hin qabu. Obboleessi keenya kun hiikamuu qaba. Namoonni kamiyyuu obboleessa keenya kanaaf sagalee ta'uufii qaba. Namoonni kamiyyuu obboleessa keenya kanaaf furmaata kennuufii qaba. Hidhaan nama hidhanii teessisuun gootummaa miti. Seeraan wanta inni seera cabse gaafatanii gara maatiisaa, gara lammiisaatti deebisanii akka inni ofiisaafis ta'e lammiisaas tajaajilutu furmaata kennuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Obboleeyyan keenya miidiyaalee garaagaraa irratti Abdii Geetaachoo beektan hundumti keessanuu sagaleen furmaata yoo ta'e sagalee haa taanuufin isiniin jedha. Akkasumas illee obbolootuma keenya illee isaan biroo manidhaa keessatti dararamaa jiraniif illee Waaqayyoon bakka jirrutti haa kadhannuu fi turtii gaarii nagaan naa tura.